har'as fedhii naaf hin qabdu. Ani maqaan koo IS'n jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe kibba baha Oromiyaatti. Barnoota koos kutaa tokko hanga 12tti seeraan ergan baradhee booda achuma yuunivarsiitii Madda Walaabuuttis baradheen eebbifame. Carraa hojiidhaanis achuma magaala guddittii godina Baalee kan taate Roobeetti hojii barsiisummaan kolleejjii dhuunfaarratti qacarame. Yeroo muraasaafis ergan hojjedhee booda haalli jireenyaa waan naaf hin mijanneef biyya koo akkamiin jaalladhuu fi hojii ijoollummaa koorraatii kaaseen hawwaa ture dhiiseen biyya alaa gara Awurooppaatti baduuf murteeffadhe. Guyyaan murteeffadhee bulee ganama barii gara magaalaa Finfinneetti ergani malee booda hiriyaa koo yeroo sanatti yuunivarsiitii Finfinnee baratuun ofitti waameen wanta jiru hundumaan itti hime. Inni garuu ergan baradhee barnoota koo xumuree hojii jalqabee biyya kana keessaa ba'uu koo waan hin jaallanneef lakkii hin ta'u jedhee si'a baay'ee irra deddeebi'ee na gorsee dadhabe. Haa ta'utii garuu ani jireenya biyya kanaaf siyaasa ishee waliin garaa kutadhee waan hin jiruuf dideen ganama barii gara dhaaba konkolaataa naannoo Amaaraa geessuu yaabbadheen imala koo jalqabe. Guyyaa jalqabaas Baahir Daar buleen guyyaa lammataatti immoo Matammaan galee. Dallaalaa karaa Sudaan nama geessuun wal argeen wajjin dubbannee qarshii Itoophiyaa 10,000 walii galuun guyyoota muraasa booddee gara Sudaanitti na erge. Rakkoo fi gadadoo karaa sana jiru hunda dandamadheen guyyoota 7 booda Kaartuum yookiin immoo Sudaan galee. Hanga kanaatti maatiin kiyyaa quba hin qabanis ture. Haa ta'utii garuu qarshii of harkaa fixee waan hin jiruuf maatii kootti himuun dirqama natti ta'e. Abbaan koo akkan gara biyya hambaa deemuun jaallatu. Obboleettii koo kan quxisuu koo taate haa ta'utii garuu bultii ijaarratte jaarsa abbaa kootti erguun akka inni qarshii naaf ergu taasiste. Abbaan koos tole jedhee qarshii naaf ergee ammas imala koo gammoojjii Saharaa qaxxaamureen Liibiyaa guyya 8 booddee ga'e. Rukuttaa yookiin immoo tumaa dallaalotaa ho'a ashwaa yookiin immoo cirracha keessaa asii ol nama waraanu aduu asii gadi nama guudu sagalee iyya gammoojjii beelaa fuudheefuu rabbi nu dandamachiisee Liibiyaa seenne. Gara magaalaa guddittii Liibiyaa Tiriipoolii seenuuf guyyoota muraasa akkuma nu hafeen oduun Alshabaab ijoollee Itoophiyaa qaltee ajjeesti kan jedhamu dhaga'amuu jalqabe. Dallaalonni nuun geessaa jiran akkuma oduu kana dhaga'anitti duubatti nu deebisanii bakka nyaataaf dhugaatiin hin jirre lubbuun ilmoo namaa akka tatiisaatti illee lakkaa'amneef torbee 2 nu tursanii. Turtii torbee 2 booda dallaalaan galgala dhufee halkan akka bishaan seennu nutti himuun bullee ganamasaa garbarra ce'uuf doonii yaabbanne. Galaanarras rakkoo garaagaraa erga arginee booda rabbi lubbuu keenya baraaree biyya Xaaliyaan geenye. Haa ta'utii garuu Xaaliyaanis seeneen wanti hundinuu akka ani yaadinaaf ta'uu hin dandeenye. Turtii yeroowwan muraasaa booda gara Jarmanitti hin ce'e. Ji'oota muraasaafis achi keessa ergan dalagee booda hawwiin koo ammas akka ani yaadetti waan naaf guutuu hin dandeenyeef biyya Faransaayitti hin ce'e. Biyya Faransaay kan hin dhufeef achi keessa jiraadhee jiruuf jireenya koo jijjiiruuf osoo hin taane Ingiliz yookiin immoo Yuunaayitid Kingdamitti darbuufi rabbi na gargaaree achiis turtii torbee 2 booda biyya Ingilizin seene. Wanti ani yaadee yeroo kanas salphaatti naaf ta'uu hin dandeenye. Jireenyi bakka kamittuu bu'aa bayii akka isheen qabdu nu badhe. Turtii baatii 6 biyya Ingiliz keessa ergan jiraadhee booda hayyamni biyya kana jiraachuu naaf kenname. Hojiis ta'e barnoota koo nan jalqabe. Barri isaa bara 2016 dha. Guyyaa tokko dilbata hojiitii baheen daandiirra deemsa xiqqoo fudhachaa otoo jiru dubartoota qaqalloo biyya keenyaa afaan Oromiffaa isaan argeen itti goreen isaan dubbise. Yeroo wal barru kanattis biyya kanaaf haaraa akka ta'an natti himanii. Anis wantan danda'uun isaan gargaareen bilbilas wal jijjiirree addaan baanii. Isaan keessaa
tokkotti garuu qalbiin koo hedduu cabdeetti. Wanta qalbiin koo barbaaddi kana galma ga'uuf yeroo dheeraanis anatti hin furanne. Bilbiluman argadheen akka keessi koo isheetti na hin himadhe. Ishiin garuu amma reefin dhufa waan na ta'eef jechuun deebii salphaatti naaf hin kennine. Guyyaarraa gara guyyaatti garuu jaalalli ishee natti cimuun waggaa tokko olis bilbilaan haasofne. Homaas tole jechuu didde. Ani garuu jaalala isheetiin hedduu miidhamuun jalqabe. Hojiis hojjechuu dadhabee barnootas seeraan barachuu yeroon dadhabutti falli na harkaa bade. Yaanni ishee jireenya koo natti ta'ee kaayyoon gammoojjii amma kanaa qaxxaamuree dhufeef na dagachiisuu jalqabe. Hiriyoonni koo narratti beekanii dhiisii dhalaan isheen caaltu hedduun wanta jirtuuf hamma kana sammuu kee isheetti miidheenii jechuun yeroo na gaafatan kan isheetti dhiyaatan immoo itti dhiyaadhu inni baay'ee si jaallataa bara kana keessa dhiira akkanatti si jaallatu argachuu hin dandeessu jechuun itti manii. Haa ta'utii garuu isheen tole jettee natti dhiyaachuu hin barbaanne. Erga tola diddee dirqiin hin oolu jedheen guyyaa tokko aariidhaan abbaan koo gara maatii isheetti jaarsa akkanaaf ergu bilbilaan nan kadhadhe. Sanaan booddee jaarsi seera qabeessaan maatii ishee bira deemee abbaan ishees tole nuuf jedhanii ana waliin heerumtee bultee akka godhattu mucaa isaaniis ajajanii. Isheenis abbaa ishee haalaan waan jaallattuuf tole jettee eeyyamamtee na waliidhaan gammaddee jiraachuu eegalte. Anis hedduun gammadee waggaa 2 booddees gaa'ela keenya godhannee jireenya gaariis haala ho'aadhaan waliin jiraachuu eegalle. Gaa'ela jaarrannee baatii 5-6 erga finnee booddee garuu ani fedhii kootiin sitti hin heerumnee sin barbaaduu na dhiisii jechuu na jalqabde. Haa ta'utii garuu ani osoo abdiin kutiin gorsaa wanta isheen na gaafattu guutaa sossobaa jiraachuun jalqabe. Isheen garuu guyyaadhaa gara guyyaatti gaafa aartu yookiin immoo wanta tokko rakkattu itti caalaa dhufti malee kabajaa fi ulfina maatii nuti dhaabbanneef qabaachuu hin dadhabdi. Uumaanis hojii isaa waan hin dhiisneef gaa'ela godhannee waggaa tokko haaluma kamiiniyyuu yeroo wajjin jiraannu daa'ima nu gidduutti uume. Ilmi bareedaa ta'e tokko gidduu keenyaa bahe. Daa'ima argannee qalbiin ishee ni tasgabbaa'a jedhee yaadus haa ta'utii garuu gonkumaa itti caalaa jireenya keenya jeequu jalqabde malee homaa mana keenyaaf nagaa buusuu hin dandeenye. Kadhadheen faana jiraachaa jira. Ilaalchi isheen naaf qabdu baay'ee gadi bu'aadha. Galgala walitti buunee ganama fuula ittiin na gaggeessiteen deebiseen ishee argadha. Bultiin kun haga dhumaatti akka inni itti fufuuf baay'ee yaaliin dadhabe. Har'a garuu miira namummaa koo gadi buusee obsa koo wallaalummaatti gadi jedhiinsa koo dadhabinatti gootee waan natti argisiifteef jaalalli ani kaleessa isheefii qabu hedduu gadi bu'aa jira. Hiriyoonni koo immoo haala kamiin tasgabbeessiin jireenya kana hanga bara baraatti Rabbi lubbuu koo fi lubbuu ishee lafa kana jiraachisutti sossobuu tursiisuu hin danda'u yaada keessan naaf qooda. Ana obboleessa keessan IS Ingilizirraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi Ingilizirraa nuuf ergeessiniif dubbiseen hin ka'a. Akka sinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Meemmoogaa akkasiin dhaggeessanitti rakkoon maatii kana gidduu jiru maal jettanii yaaddu? Yaadaa fi gorsa keessan obboleessa keenyaaf komentii jalatti qoodaa fi jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaaddellee kana fakkaatti. Hanga yoonaatti wanta na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'an isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya ergatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuu fi qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiisa shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boreen galutti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.